numa kana malee dhaloonni biraa wanni dhufee baratee ilmii kana dhaloota dhufuuf dabarsu hin jiru. Yoo nuti har'a wal qabnee of qabnee ilmii kanarra gatteenyee caalimootii keenyarraa hin fudhatin caalimootiin deemuu jiran. Akkuma beekamu caalimni deemuun mallattoo ilmiin nama keessaa fuudhamuuti obboleewwan keenya isinitti hin fakkaatin duniyaa kan isin hin gowwoomsini. Saudi Arabiyaa keessaa ulamaa'ii beekamaa gidduu kana keessa meeqa du'an? As keessaa kunoo kaleessa baabaan keenya janaazaa dhaqanii dhufan. Meeqaatamtu deemuu jira. Walaakin rabbiin gaafa ilmii fuudhu ulamaa fuudha jedhan. Jahliitu as deemaa jira. Hadammaqnu dhaamsi guddaan ani isinii godhe. Hadammaqnu har'a yoo barnoota akka malee baranneetuma jenne bor namni beekaadha jedhee gaafii nu gaafata. Ofiillee haraamaaf halaala osoo dambahin jahliidhaan beekumsaan maletti fatwaan godhamee ummannillee halaakamee ofiillee halaaka deemuu deemna. Amaanaan wanni isiniin jiru ulamaa'ii keenyarraa ilmii haa hambifnuun dhaamsa kiyyataa asuma irratti isinirraa gabaasa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. إيمي ورين قباجر تنقول هم دي خيسان سقالين اسم برقا وجرا نقام أبو ريان أبو القعقاع أحمد أم أيمن يزيد أول دكتور جميلة نقام دي خيسان سقالين اسم برقا نقام آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جت Suatu berukubal demi doa yang aku tadi ni dia pada tu berabdi tampil jadi tanda dia doa yang ربي سيا خيس إن شاء الله حياك ولي ربي سيا حق أبو جما درسي تهنا إن كرنا بودا كرنا جما درسي تهنا ديبنا قلبي كيسان جمانا ديبسا عندي خيسانو قلبي جمانا ديبسا درسي إن كده فرن خيستي مفترات الصائم وانجل الرتي wanni soomana balleessu waa torba jennee turre. Waa torba guyyaa duraa takka fudhannee mee lama fudhanne jechuudha. Kaleessa moo dheengadda waa lama fudhanne mee lamaan fudhanne sun namni harka baastanii lamaan fudhanne san qajeelloon naa ibsi. Ati tokko naa ibsi namni dura harka baastu tokko ibsi. Talammataa naa ibsa lakkoofsa tokkoffaa lammaffaarra jirra. Hayyee Ahmad kana dura baaseen si'a Burayyaan Ahmadii sharaffaarraa dura baaseen si'a mee Ahmad kun hafuura haa baafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك الله أستاذ بكنا قاعد نفتن. آمين ولمان. درسي كينيا كان الرافضان صدركات كفار رتي نما بيكانيا تي جن بيكانيا تي وكمو بيكا دوجي جن دوجي في نياتا بيكانيا تي ومنا يمبلي سجن. جزاك الله خير أحمد بركات فامي ربي سيادة بلو مايكي كي كبر مايكي كي كبر هيا أبو ريان lakkoofsa lammaffaarratti maal fudhanne lamuma kana fudhanne dheenga dabar lamaanitu fudhanne hayyee maal jettu Abu Rayyaan biran jirtu waan harka baastan siyaa bar hayyee baarakallahu fiikum hayyee awwal rashaad maal jettaati أنجرا أستاذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا
Ayee ni jirta. Mee dubbadhu gaafura yaani egaa jiraata. Waalaikum irratti assalaam bananne awwala. egaa dhiifama. Sagaleen kun ni jira. Ayyee. Maashaallah baga nagaan dhuftanii baaba. Rabbiin umurii keessan keessa barakaa nuuf haa taa'u. Jazaakumullahu Amiin. khairan. Lammaffaa irratti namni soomana qabu yoo wal qunnamtii saalaa geggeesse hin badaa jenne. Baarakallahu fiik. Baarakallahu fiik. Ayee maayikii kee qabadhu. Maayikii kee qabadhu. Qajeellootti hordoftaniitu jechuudha. Qajeellootti hordoftaniitu jechuudha. Isin lamaanuu akkasumas warreen isinii gadi jiru, warreen isin malee jirullee warri akkanatti harka baasaa jiru kun warra qajeellootti hordofee jawaaba kennuudhaaf qophaa'e jechuudha. Kanaafuu dheengaddaa waan soomana balleessu keessatti waa torba jenneet torban keessaa lamatu qaraane waan soomana namaa balleessu jarinuu wal dhabaa isaanuu hukumii keessa wal dhaban. Isa keessaa tokko tasa guddaadha. Waan badaadha. Waan jabaadha. Waan amriinsaa sa'abiiti. Inni kan qunnamtiiti. Inni kaan nyaataa dhugaatiidha wanni soomana balleessu. Kana fudhanne jechuudha. Bakkattoo tanarratti jimaa'iidha jenne lakkoofsa lammaffaa keessatti wanni soomana balleessu qunnamtii saalaa guyyaa ramadaana keessa geggeessuudha jenne. Qunnamtii saalaa kun haadha manaa ofiillee haa ta'u nama biroollee haa ta'u qunnamtiin qunnamtiidha. Haa ta'u kaffaaraan qunnamtii kun maal jechuu irratti waa hedduu irra deebinee haasofna gaafa sana. Maal barbaachisa namicha qunnamtii baatii ramadaan keessa guyyaa geggeesseef mee akkaataan rabbiin itti isa araaramu maali? Akkaataan xuriin kun irraa dhiqamu maali? Jennee التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة وهي عتق رقبة. أكن جنبك توبة تقول قدرة كنت توبة بربادي استغفار يا رب ناديسي قضاء يا سني كفارة مغلظة qunnamtuma daqiiqaa takkitti itibaar baatii ramadaan keessa guyyaa bakka kanarra deddeebi'eera laan baatii ramadaan keessa guyyaa kaffaaraa mughalladhaa maartii furdoo wahiya itqu raqaba gabra ataquudha toobachuu wajjin istikfaara godhachuu waliin qadaa baasuu waliin guyyaa san kaffaaraa gabra barbaadanii bitanii ataquudha. Yoo gabriin jirree baatii lama yoo hin danda'amne baatii lama soommanuudha. Yoo baatii lama soommanuu uzrii fi dhukkubaa fi rakkoo nama mudate oo miskiina 60 nyaachisuudha. Qunnamtiin tun maal? Mee asirratti waa xiqqoo waan kitaabichi hambisee jira. Hubadha. Akkuma darsii addaa ta'e hubadha qaccee irratti waa tokko tafe. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي معنى الجماع معنى قنمتي كيستي بيانا قنمتي كنا أكاتا اتقاداتا وأكاتا اتكفاران كن أفوف يو إيسا جاي إيسا أما إيسا يو قنمن مجرد ما وفتتو كفتني وجيشيسو تيمو ميلا سيلا ما يدو جيسو رمو جسمين کے میشان کن کے میشا سی سینو نمو اتفیدمو نمو بوسو نمو منی اتمن بو انت ایمو رکون کن كان وفي معنى الجماع جماع كن نمتين اما جنكون انزال المني اختيارا اتفيدمت مني افر بوسو نمو ونما ركو قدو تنفداجر ماني فكنا جرى كتابني يو كاتي وجي تبت هذا منا كتفا ويا يو كاتي رنغت يو كاتي وجي غنغلت
يوكان أركا وللركات يوكاتي وفي قبض هم بدو جتشو في بيكا ونن إنزال المني جروف مني بوسر أني جروف بكا جباسا يوغي بكا دايما أسيلا جري كتابني أسيلا حتى يذوق أسيلتك جاني نبين هنغني دايما كيسان أرغتوتي بران ديم تجاني حديث بروتي قاكل همن بكا سنغو دبين بكا سنغاني من يجيبو سورة كدبي أما في دخون فإذا أنزل الصائم أكما كان قاوبلا يوبو سيناميچي سومنا قبخون من يوبو مختارا فلنو ساتين بتقبيل انغچو مانو مدي يورابو جارتو مكين انغچو طب يوسر راجد أولمسين isii tuttuqachuun lallaafaa jismii isii babbareedaa kan akkana tuttuqu waa sitti ka'ee xaph yoo sirraa jee aw istimnaa'in obsukkuumtee ofirraa buusuudhaan yoo sirraa jee aw gayri daalik fasada sawmuhu soommanni kee badeera hubadha soommanni badeera maaliif akka jenne wannummaan ittiin itti kaffaaraan tun dhufuu jechuurra jirra umumaan amma akkana ta'uudhaan akkanatti dhungachuudhaan yoo maniyyiin sirraa bu'e tuttuquudhaan yoo sirraa bu'e kaffaaraa sana qabda jechuu miti kan kaffaaraa fidu qunnamanii wajji ciisanii qaama saalaa wal agarsiisanii walirraa buusuu fedhiidha ka kaffaaraa guddoo tana fidu tanamma dhunguu ammaa kun dhaggeeffadhaatti dhufna لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به أكسي الدباسة كتابني حسان كوسني قلاجر مو قلانجر ميركا كيسان الفورا ولينجر مو هنجر أيوة كيسا هو جرد إيرا شو أكن جنك قلبي نقفتا إجولة تنابواك أبداني قابتو وري درسات هاتني وافا أمتن إجولة تنابوياتك أبواك أبداني دكتور أجرتان يو إنجر قدبوتا سينيغري يو سينجر قبوستان يو سينجر أتمواتيس طيب كيساو لال دبي كفارا في دوفي دبي كفارا في إني أدبا فتا yoo jaartii dhungachuudhaan maniyyiin dhufe jismiidhaan tuttuqachuudhaan maniyyiin dhufe akkanumatti zakar ofii shukkuumanii ofirraa buusan isiinis qaama saalasii akka nama harakaa godhuu shukkuumte ofirraa buufte soommanichi ni bada soommanichi ni bada shahwaadha waan ta'eef soommani ni bada qadaa jira soommanichaa qadaa guyyaa biroo baasuun kee dirqama ammoo kaffaaraan guddoon tun ka gabra ataquu ka baatii lama soommanuu sirra jiru gaafi ati eessatti hin gaafadha akkamittan gaafadhe jettee yeroo dheeraa ulaa barbaadu tana dubbiin asirratti maniyyii buusuudhaan takka maniyyii buusuun harkaanis hin bu'a dhungoonis hin bu'a akkana shukkuumuunis hin bu'a jismi ofii lazzaa yeroo namatti ka'e fedhiin namatti ka'e kana jismii qaqqabatan wama gaggaarii tanallee na nyaatanii obsukkumanii waan san yaadan bar ni bu'a bar dhiirarraan ni bu'a dubartiirraas ni bu'a si galtee dubbiin kana waan ta'eef inni kun qadaa soommanaa qadaa baasuu wajabsiisa malee kaffaaraa baasu inni kaffaaraa isa kam isa jimaa'iiti jimaa'ii jechuun qunnamtiidha qunnamtii saalaa dhiiraaf dubartiin geggeessu kanaafuu isa amma harkaan tuqanii maniyyi namarraa buuf laa talzamu hin wajabduu kaffaaraan jimaa'ii malee ammaa idhaa naama hubadhaa kun lammaffaadha ammaa idhaa naama ammoo yoo rafee assaa'imu namichi soommana qabu yoo rafe guyyaa fahtamala janaab ta'e manaama arge janaab ta'e jechuudha jamjimmooni beeytaami aw anzala ni buusee min gayri shahwatin guyyaadhuma ol deebi'ee rafee firaashuma isaarra duub jedhee rafee yookaan bakkuma ta'e dadhabee sarafu nashaaxee sarafu soomanis itti jabaatu ni rafee yeroo rafuu aw anzala
مني بوس من غير شهوة فدي قنمتي تقوم ملي مني الرابو فدي قنمتي تقوم ملي مني الرابو كمن به مرض أكنا ما إبا موفا قافا كان صومني ساني بدا منبادو هم بادو شهوة فدي تك قنمتي وين جيسيني بار أفهمت ترجي ملي قنمتين جيسيني فلا يبطل صيام صوم النساء بدو مالب لأنه لا اختيار له في ذلك من شاوفيت اندلق نخا من شاوفيت اندلق سنيقله كان جتشورا وإسا خيستي طيب أكست تنعدبا فتشورا تنصدفا درسي لما فرأنير كان صدفا الثالث وجا تربفا سلكاو بدبنام الثالث إني صدفا صومنا نما بلسو التقيؤ عمدا وفكسي سودا بيكني حق بربادني وفكسي سو حق جتشون وما إذا مجري بالديني إرتاو مادة سلاو بالديني ذا وام بأوسان توك حق جنم سلاو بالدينا جرى غراكس كارك بالديني رولقو وان أجرى كرا أفانيتين في بأوتو حق ساجرم بيكا بيكا نمني قرين قبا في النكي سومنا كيس قبا في التنكي وان للافا كرا أفانيتين وقلچه بربادي وفكسيسون سومنا بلس أما إذا غلبه القيء يوم مو أفما إسا إنجفت وطالي ديدد جريه كبا ونجرو أفمان وخرج منهم يو إسا الرابع بغير اختياره ياد إساتي ملي فلا يؤثر في سامي صوم نساء واتقم بدو صوم النساء واتقم بدو ماليف لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي داود لكوسكم لما بس حديث سديت مرت ترميزين لكوس إبا تربا بدك مرت ابن ماجان حديث لكوسكم تقو في إبا جاب تربا تمي جارت ابن ماجا كيستي حديث كما تقو إبا سديب جاء تمي سديت الرتي البانين درجة حديث كنا صحيح جري لفقائد سيقله مالجي من ذراه القيو نمني حكسان وفين الترفه وفين رفه وتالي دي جري باي اختيار إساتي ملي حكسه فليس عليه قضاء قضاء رمضان نميتش سنة رنجرو صوم نساء قوتورا فيانا جيتشو نمانا صوم نساء قوتورا نغاياك أبا جيتشو أمو ومن استقاء لما دبج نمني وفك سيسي بربادي وان كان أفر أكبه قده عمدا بيكا رمضان كيسا قويا فليقضي قداها باس جركون ونكا نياتا ونكا دغاتي دنو دغاغنا ونكا كوبنا حاجة ترباسا نلكاما جركون قبر أتقون قبلان صومني بدوني بدا قبر أتقون قبو صومنا باتي لما صومنون قبو كفاران قبنو جركون صومني چسن قدابا صومني كفارا قبنو أكا قنمتي سنامتي حكمين جرا حكمين جراتي حكمين قنمتي غراغر ما قبا جچو قنمتين سالا رمضان كيسا گويا دوغو گورا گدو دا کبجا ربي دبودا كبجا دين دبودا كبجا اسلام ما دبودا كبجا قرآن دبودا كبجا نبي محمد دبودا إسان تو ججباسي
namni kabajaa tana dhabe ramadaan keessa guyyaa salphinni isaa dirqama ka'a. Of salphise jechuudha. Kunoo ba'a guddooti isatti fe'ame. Ajaja guddootu itti kenname. Ajaja guddootu itti kenname. Siigalee baay'ee. Arfaffaan wanni soommana balleessu inni afurii koobbannaadha. Hijaama. كوبته وهو إخراج الدم من الجلد أين وفي الرادي قباسو دودانا تو چناچانا تو كوبانا من نكني دون الولوك كرا إداتين كان فودين كرا إداتين جيچون أكام مديغا فودو دكتوري كرا من حاكماتين إدى كيسا ديغا فودان سنيمين jismuma dachaa qabu kana sarbaa kana maal kana dugda kana ceekuu kana koobaatti naqanii dhiiga fuudhuudha. Inni soomana balleessu. Dhiiga fuudhuu sani malee ka idda keessaa marfeedhaan harkisan sanii miti kunis. Duuna al-uruq jedha kitaabichi. Iddi otuu hafuu idda keessa innummaan koobu kun idda keessaa yoo fuudhu mabree ibraadhaan marfeedhaan inni doktora gaa doktorii karaa idda keessaa dhiiga rakkina qabu arguudhaaf marammaruudhaaf bakka rakkinni jirtu hubachuudhaaf yoo baase kanaa miti ka koobaati ka soomana balleessu. فما احتجم الصائم فمتى احتجم الصائم يوكو بت صائمين فقد أفسد صومه صوم النساء بديجر لقوله صلى الله عليه وسلم جتش نبيتي أفطار الحاجم والمحجوم فرج النبي عليه الصلاة والسلام إني كوبوس إني كوبموس إني كوبوس إني كوبموس وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا أكما كان صوم مننا ميتشا كوبوني بدا إلا إذا هجمه يو إسا كوبي ملي بآلات منفصلة ميشا أدى باتو تإداكا ولم يحتاج إلى مص الدم إيغا توت كان بربان أما إني كوبا كن إيغا توت آمي إيغا أركسي ولقورا إني مو مرفدان إبرادان آلة أما كانان إدكي ساقورا كوبا جرم فإنه والله أعلم لا يفطر إني فطروا وفي معنى الحجامة معناه حجامة كان كيستي إخراج الدم بالفصل جن ديغا باسودا فصل فصل جتشون شق العرق جن إدى الأوسو إدى الأوساني ديغا كيسا ياسو وإخراجه من أجل التبرع به إسباسو تبرع صدق أتشوفا أما خروج الدم بالجرح إني كوني قال إني بيرا إني بأون توكو يوتاي يو مدانا مني مدايد إني نمر راياي يو الكام بكي فتنيد إني نمر راياي يو فنونانيد إني نمر راياي dhiiga eega jedhamerraa koobaan dhiigaa kunis dhiiga akkamree la inni koobaa kophaadha inni madaadhaan dhiigni namarraa yaa'u inni ilkaan buqqifachuun dhiigni namarraa yaa'u inni funuunaan dhiigni namarraa yaa'u falaa yadurru soomana namaan balleessu maaliif koobaan jedhamne kun koobaan jedhamu طيب شنفا واني سومنا بلسو اني شنفا واني سومنا فرسيسو خروج دم الحيض والنفاس
dhiinni dawraa dubartii irraa ba'uudhaafi dhiinni da'umsaa dubartii irraa ba'uutu soommana balleessa. dhiinni dawraa ka ji'aan dhufu sun dubartii irraa argamuudhaafi tuutiin soommana qabdu da'umsa baatii ramadaan keessa da'uutu soommana isii diiga. فمتى رأت المرأة دم الحيض دبرتي يرو أجرت ديجا دورا تكا ديجا دا أمسا أفطرت فرتيت صومني سنفرمير مال جدين دافي مال جدين تشور أبانا أسابيروت صومنا فرتيت يو إجا نما درت نياتشون انت وجدت أجسكيتي قلتوت تقلي ربي تسي أيامي نيات ووجب عليها القضاء قضاء ست دركما قياس الرابطة صومني شفت التكاتي قضاء بابتا هنگا في صومنتي في التكاتي قضاء أما فترت سنة بافتا لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم دبرتين انتاني جانبو يرو دوران التروف كان انسلان كان انصومن تاتي جافان واني صومنا بلسو اني جافا نية الفطر جان فطري نيتشو دا فرو نيتشو يوم اتو وقت فرون قايو فرو نية صومني نبدخ فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم نمني فطروا نيته وتو يرون صومنا فران انجين نيات العالم نياسات بدو ديما وهو صائم نتو صومنا قبوت ما أسري بود نيته بطل صوم نسا بدير بوتا ملي نيته وتو نياتا اللي فرجو باتي نياتا لكم سوباتي صومنا مكان أكوان يرون جيت نيجتشوران بل ليسو فرون نيجتشوران صوم النساء درامي دم فإن النية أحد ركني الصيام نيات ركني تكو ركني صومنات نيان ركني بل سججو نمجي وطوف طورنغا إن صومنا فرونية ركني بل فإذا نقضها قاصدا الفطرة يوم مو يسيدي فطور مك أسديتم قصدي بيكا انتقد صيام صوم النساء تير ديغا ميرا جيتشو اركا كنافو ويا غوتو اولتي غلغلو غودياتي ساتي مال فرون نيتين السابع تربفان مفطرات الصوم سدما السابع تربفان والنسو من فترسيس الردة غرغلودا اسلام ما را غرغلون سومنا نما بلس نمني توكو اسلام ما سومنو مخيسا كفربو سومن نساكم بدير جچو لمنافاتها للعباده عبادان سنه في امير جچودا كفران سومن دي سيباتي كو يو لتي انسه سومن انجدم وبدوبا ديبي ربي الراغرغلي دين الراغرغلي صومني تشتس كفريرا صلاتتس كفريرا ربي تس كفريرا ربي قرآن نكجو لئن اشركت لا يحبطن عملك جا يو شركت يا محمد وجين كان كيني بدا اذا ردان كفران جچو شركان جچو ردان ربي تديبودا ديني ربي في ديساني ديني برو تمنن جچو كناف حواسا كينيا حواسا غغاري درسين غيا الرا غباب مت لكوبس صدف الرا هم تربا غغبابته اكسرين غداسن انجباتو سواي قنمتي باتي رمضان كيس غيا كناف درسين كن كرا غبابان اسمرت امرما رب سنها بركة تشيسو
فهمي اللي ربي سني هذا بلو دنو اللي رتاسا ونامي جونك اللي ستة دمتانا ركوته دنو رتاسا وندنديني إذا الكنغلي كنافو درسين تن أسمرت قبابتا فهمي ربي سني هذا بلو وانت نقوات بردا الدبا فدا اتيادا بكيتو نسلا الجزايا جولي تينا ربي تسمي الكيسي ربي تسوفك إلافتو تلالنا نعمان كيسا جرانو تقو فكاتي غرو تقو متي قدودا واني حقا وابرچو ربي برتي مقام غاريك أبو نجرو واني حقا وابچو ورقفتشو وقرو واني حقا نك أبو نجرو كيسا وانا حقا مشريع لالجسو كنافو غلطو ماتي الفادا أحمد مال جتا أولي فامد الكباس تنجرت Gaafiin an qabu ustaadhi darsii guyyaalee gaddaa irratti kan jimaa'ii godhe sadarkaa lammaffaa irratti argamu sana irratti waa'ee haadha manaati abbaa manaa gabra akka ta'u takka yoo san hin dandeenye ji'a lama akka soomu yoo san ammoo hin dandeenye miskiina 60 kan kenne kan haraama hojjete yoo sanii ol qabata hukumiin isaa tokko moo kan biraati. haramni bari isa kan jaartii qabus dogoggoruma hojjete inni haramas dogoggoruma baatii ramadaan keessa toobaan isa akkanuma isa barbaachisa ataquun illee akkanuma isa barbaachisa baarakallahu fi Jazakallahu khairan shukran. ayyee awwal maal jette السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أبولو Iltu baba naguma. alhamdulillah ما شاء الله رب مريحنا. So gaafin kiyya ka'u Muhammadii wal fakkaata. Nam tokko waan fakkeenyaaf waa'ee dhuma jimaa'ii sadarkaa lammaffaarratti kadheen gadda baranne keessatti fakkeenyaaf dogongorina tokko haadha manaa isaatti yoo dabalame tokkoffaa irratti kaffaartaan inni guddaan gabra adda 12ffaan soommanuudha sadaffaan miskiina nyaachisuudha. Nam tokko utuma soommanuu fi amma akka yeroo ammaatti gabriin jiru utuma soommanuudhaaf humna qabu maallaqan qaba jedhee yoo tiika'eetuma waan sanatti dabalamee jechuudha mana isaatti soommana sana dhiisee nyaata nyaachise irraa hin qeebalamaa jechuudha barbaadetanii gaafii kiyya. bar mallaqan qabaa nan danda'a jedhanii dogoggora uumuun dogoggora bara mataan isaatu bar kuni akkana dalaguun haraama dogoggora guddoo khatiyaa guddoodha yoo argame argamuun oolu akkuma namichi zabana nabiisan nan badee yaa rasuulallahi halaakamee hin jiraa maaltu si halaakee jedhanii gasaabaadha jaartii tiyyan akkana fedhiin dhufeetiin jaartii tiyyan dabalame guyyaa halaakamee jira akka dogoggora ta'e bareera namni inuma dogoggora ni khata ammoo nan qaba nan danda'a jedhanii dogoggora akka kana uumuun dogoggora nan qaba nan danda'a jedhanii kanaafuu akka tartiiba ulaagaan sii kaa'e kanaan malee hin jiru laal dogoggora kana ajeelchuuf shari'aan irraa nama dhowwuuf akka namni waan akkanaa bahara akkanaa keessan galleef dura waan jabaa kaa'e shari'aan waan hin argamne gabra kaa'e gabra kana dura soommanni hin bu'u soommana kana dura nyaanni hin bu'u akka tartiibni shari'aan kaa'e kanaan deeman gabra ka duraa dogoggora akkanaa uumtee gabra ataquutu sitti dirqama dan dhabde immoo gabra si dhabde mallaqa isaas dhabde soommanatti itti aana soomanicha immoo dadhabde dhukkuba haa ta'u dandeettii dhabuu haa ta'u nyaachisuutu itti aana akkanatti tartiibaan ulaagaan keessa kanaan deema mala malee utaalanii gamanan dabran karaa laafaan qabadhe jedhanii tuu gamana dandeettii qabanu achiin tarkaanfatan baarakallahu fiik akkasii asumarra gabaabsinaa waa maal jedhu namicha jaafaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد القادر أبو النعمان عندك بنو السنيج والبقى هي مال أوكي جزاكم الله خيرا جارنا كأنه في سنة كلاتهما واني جاتشو بربادة غافي مسين غافتشو في أما فكينيا في أكاد نما مرائفة كان عميتي yeroo waa hin barin keessatti jechuudha yeroo waa hin barin keessatti namni wayii
amata yeroo tokko jedhani yeroo tokko nin dahee amata tokko nin dahee gaafa soomanaa san. Hagaa soomanni baheellee immoo gaafa dahe sanii dhiigaaf waan soomuu hin dandeenye. Haga baheellee immoo hin deessee akkasuma nyaata daa'imna gagahutti jedhanii haawsistuun hin soomtu jedhanii hin soomne. Osoo akkasuma qadaa hin baasin ama soomni lammataallee itti dhufe. Gaafa soomni lammataa itti dhufu sanillee qadaan irra dhufe qadaa san hin baasne. Akkam godhuu qabdi sooma sanii. Yeroo tokko mootiyyuu abbaa warraatii fi haadha warraa yogguu wajjin halkanii rafanii mataarraa kan dhiqatanii yeroo san dogongora keessatti mataa osoo hin taane qaama qofa dhiqatanii jedhanii namarraa gaggaafatanii akkasitti qaama qofa dhiqatanii hin ta'aayi sooma san maaltu jira jedhanii akkas inshallah. Tokkoffaa dhiqannaan dawraa, dhiqannaan nifaasaa, dhiqannaan janaabaa walirra jajjabaa haa ta'u malee dhiqannaan dawraa, dhiqannaan nifaasaa, dhiqannaan janaabtaa mataadhaaf qaama guutuu dhiqatan. Ammoo dhiqannaa dawraa keessatti bareechanii yoo mataallee bishaan ittiin galle itti galchanii yoollee gartee akka malee dhawaame diiganii siigalee qajeelloo dhiqatan. Ammoo kan ramadaanaa ammoo qadaa baasti ka'ee gara ramadaanni gartee isiirra jiraatee yoo tokkoffaa ramadaan takka keessa yoo waa qadeessite nama rabbiin sodaatu yoo taate ramadaana dhufu eeguun hin ta'u. Yoo uzriin nama eessisee fayyaa dhabanii akkatti soomana dhabanii dararaa guddoon namarra ga'ee amata eegan malee inni yedduun bashannanaa, yedduun dawraan na dhufe jedhaa, yedduun bakka fedhan dhaqaa, yedduu waan fedhan haasaa utuu soomana sanan baasin amanni na dhufu namatti dhufu son dogoggora guddoodha. Namni utuu baatii ramadaan soomaniin waggaa dheeraa lakkoofsise. Amata 5, 6, 7 sanii ol sanii gadi. Kun toobaa barbaachisa. Toobaa barbaachisa jedhan Sheek Saalih Al-Usaymiinaan toobaa guddoo rabbitti toobachuu barbaachisa. Toobaa jaba lafaa ka'ee bismillah jedhee akka nama asallamuutti. Kanaafuu waan akkanaati rabbi isin haa barakachiisu. Ustaazotiin saatiin jaraa ga'eera. Ustaad Abu Nu'maanii jalaa bu'aa ol ba'anii akkasumas Ustaad Abdulqaadir ol ba'i. Maal jettaa namni sagalee diggitti maal jetta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baaba miigaa hin qaba tokko tokko. Dubartiin tokko yeroo sooma keessa dawraan itti dhufe akkuma sooma sana kaffaluun dirqamaa nyaachuus dirqamaa. Fakkeenyaaf yoo ittiin tole dhiistee akkasumatti garuu ni beekamu soomana dhiisuun dirqama nyaachuun dirqamaa miti. Nyaachuun dirqamaa miti jechuun ani maalan jedha maal jedhee nyaadha jettee dhiisuun qabdu. Yoo nyaanni itti toluu dide dirqamni hin jiru. Yoo siidhaa ta'uu dide dirqamni hin jiru. Garuu eega soomana jedhame bishaan dhuguun waan isiidhaa ta'u laaltee nyaachuun barbaachisaadha. Ammoo yoo kaatee faallaa nabii deemte in ayyameefi shari'aan ni laaffiseemi. Ruksaa shari'aan kaa'eef kana yoo qeebaluu diddee immoo agabuu of oolchite faallaa shari'aa deemti. Akkasii Abu Nu'maan jalaa bu'aa ka mee Abu Nu'maan ol ba'an. Abu Nu'maan ol ba'aa yoo ulaa sa'aatiin keessan ga'eera ulaa gaafii baneera namni daqiiquma 2 jennaan daqiiqaa 15 gaafataa jira. Abbaa maaloo maal jettan? Namni lammaffaa sarka baattee jira. Sadaffaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baaba akkam baga jiraattan? Alhamdulillah. Gaafiin kiyya ramadaana keessa fakkeenyaaf dagatee yoo nyaata nyaate rabbi isa nyaachise gizema yaada fedhii isaa jettan. Dagatee yoo haadha warraatti walitti dabalame hoo kaffaattaan kun irra jiramu akkuma kan nyaataa san rabbi isa dalaisiise jedhamee dhiifama. Kan haadha warraa tana yoo inni dagate isin maa dagattiree boo nama lamaan dagatanii? Hayi. Abooleen cakiyyaa. Tun waan biroo bar tun falalsaa tun waan birooti. Jaartiin yoo inni dagate soomana keessa jiraachuu yoo inni dagate isin innuma dagattiiree waa namni lama hin dagatu kaa bakkatti. Namni lama bakkatti hin dagatu intabihuu je'anii sakkanaa ofaa eegani. Baarakallahu fiiki sheeka kiyya.
akkasii asirratti dhaabna gaa darsiidha bunnumaani kan isaanii ga'e gaa saatii isaanii gubuu inni kaan boru gaafattan inshaallah. Salaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أباك يا رب سنرى جالته جزاك سربتك تقول سني أكثر الدنيا آخرتي ملكي دنيا آخرة رب سني أكنو عافية قوت رب سني أكنو جلني بركة قبض رب سني أكنو ما شاء الله أيه درسي كينيا إيه قال لا warri darsii qaraatan akkam jalatti harattanii gubbaa jirtaniire nama tokko malee Abuu Musaab meerelaat السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جير أستاذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akkam naguma نقال الحمد لله يرتوب نقال أستاذ ما شاء الله حديث أبي سعيدي حديث dhibba torbaaf 85 mee maal jedha laata hadiisichi ماشي بالله أستاذ حديثي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال نجري كأني أنظر وكوان لالوتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرجم ربي وعليه حارس رجل إمامة مرني سوداء قراتي قال رقمتي أرخى قد قديسه طرفها كجيسي بين كتفيه جدو تشيك وسالم يتجو رواه مسلم وفي رواية له رواية البخاري مسلم رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ربي خطب الناس المان من يقرسن نمجو وعليه حارس رجلون إمامة سوداء مرني قراتشو hadiisa kanarraa maal argannaa jennem حديث كان uffata gurraachaan uffachuun illee ni baqqaacha. ayyee aadaa godhachuun hin ta'amu ta'uu jenne ammas yeroo hunda uffachuudha Yeroo hunda aadaa godhatanii uffachuu hin ta'u. Garuu caalaa adii uffachuun argamnaa adii uffachuu caalaa. amma dhaqee adii hin mormine tokko aadaa yeroo hunda godhatee amma dhaqee isa adii hin mormine jechuudha akkasii maashaallah ayyee Daawuddiin hadiisa Aisha 786 maal fakkaata laata hadiisichi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبا تربع ميجا dhibba torba isuma maxxaana 786 fuuldura sammaa بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت مجد عائشة رضي الله عنها جالت مجد كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أصواب رسول ربي uffina كلمة كفنا نكفنا تكي كفنا تكي مو نمر من رسول ربي في 3 أصواب حفة سدين بيض عديكة فنسدن في سحولية سهولية كته جتون نانو سهولية من sahuuliyyatiin jechuudha lammatanittiin sahuuliyyatiin سهولية بكا سهولية جرام ستي كريايا من راكتا سهولية كل بكا سنة راكتي كان وجهته من فنسن من قرصوف جربي راكته ليس فيها قميص أشكي تزك قميصين تكي مو مدور كي تكهنجر ولا عمامة عمامان اللي كي تهنجر سنان كفن مي تكي أول مي جد عشان متفق عليه بخاري مسلم تجباتي الصحيلية بفتحتين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنصب إلى صحولية قرية باليمن وفتى كهير كيف إلى صحول غير صحولي كته قرية من اليمن
Qaraya mana raksatin. Al kursufu al qatan kursufu yechur mo jirbiidha jedha. القطن جربيت ما شاء الله زادك الله علما وفهما وافيا أكشت ججبات داتي ججبات داك ودا حديثا كان الرا ما دركن نيم حديثا كان الرا ما دركن ناجن Hadiisa kanarraa du'aan uffata adiidhaan qabbaramuutu irra caalaadha. Garuu adii yoo dhabames illee uffata lawnii kan irree uuma fedheen yooma argame inni qabbaramuun hin ta'a. Garuu moo adiitu irra caalaa akka ta'e fudhannaa hadiisa kanarra. ما شاء الله أي درس الرات إيقالا بابا دبا توقف قد تربة درسنا الرأي يقالوا بابا دبا توقف قد تربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب استحباب القميص قميصين جالة ما توت دبة مجد دوري جنو كنا تكات هوبي جنو كنا يجون قميص يجون كن جالة ما توت دبة مجد عن أم سلمة قالت أم سلمة الرادة ما ديسنكن قالت نجت أم سلمان كان تايجت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالة ما نفتا رسول ربي القميص مدورة جت الرجال ما مفتا رسولاتي قميصي دا كان جالة رسول ربي يجو رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث كان الرمال أرغن جالة ما أفتا رسولاتي كان تورغن نبي ربي نفتا جالة ما روان تأيف غرساتي رسول ربي يروهن كان أفتا يجوتي أمس نمنس غرتي أمس مو أفتشون إسا برباچي سادا جواز استحبابي أمس بقاو جد جالة ما تون إسا أفتشون غريغرتي سيابا دون بعض غريغرتي أمس فوم ملت غرتي أمس مو أفتشون موهن مدن داجن باب صفة طول القميص كيفية محمد مو ديري نغرتي أمس مدورات ربطة مجد هم إيساتي هم إيسا غو قبا يجو والكمي حركون إسا اللي أمس مو والكمي حركون إسا أما إيسا غو قبا ديرچو قبا مو قبا بچو قبا جلاني دبچو يري بابا كان كيستي ولزاري دلقون لجد هم إيسا غو قبا دلقون وترى في العمامة في تين اللي أما سمو إماما أما إيسا غو قبا جد قبا بچو قبا مو ديرچو قبا كيفية سادو بچو وتحريم إسبال شيء تقوم أما سمو قد بوسون حرامة دبة مجد من ذلك وانا مدبا نرى قميص إزار الرا في تيمام الرا على سبيل الخيلاء خراغرتي بونا رتجد خرابونا رت بونا فجتشون وكراهته جب ما توت دبة مجد من غير خيلاء بونا ملت سمو درقما رجد بونا ملك دي بوسون درقما رجد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت عن أسماء رادي من حديث نكون جد حديث نكوني أسماء رادي ما جد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت نجت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم انت أما سموجد حركون قميص رسول ربي إلى الرسل أما ما تكتئ أما بوسار كانت تيجو هم كانت تيجد أشترى كده أبتي سنقدر ندرب وتشوسيك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن لكن حديث نكوني رجال أنقتما ضعيف حديث نكون
dheerachuun hin barbaachisu haqiiqat dheerachuun hin barbaachisu amma ruskiiti jedhee hadiisni gartee asmaa kun gartee odeesse hadiisni kun rijaalaan gatamaa bakkuma biraarraa arganna hadiisa nagaa inni kun ni gatamaa jennaan. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال نجد من جر ثوبه خيلاء نمنا سمو لفرار كيسي أفتا سابونا أفجج dubartii kan hin ta'in dhiira qaama kan dhiiraa dubbatarra kan dubartiitii miti kan dubartii dabarraa tufamuun jaalatamaa raayyu bareedaadha rakkinaan qabu jedhe man jarra thawbahu khuyalaa'a namni ammas immoo boonaaf jecha ammas immoo uffata isaa lafarra harkise surree isaa haa ta'u qamisii kana haa ta'u dalgoo isaa haa ta'u lam yanzur illaahu ilayhi yawma alqiyaamati rabbi guyyaa qiyaamaa gara isaan laalu jedhe hunjali isaa akkana jabaate jechuudhaaf surree gartee koomee irra dabarsanii kooraaf jecha lafarra harkisaa deemuun mudawwara lafarra harkisaa deemuun wanjala kana qaba kooraaf jecha yoo koora ta'uu baates dhorgaa wanjala wal dhaba malee naayyiin hin qabate lafziidhaan fasabata hukuman hukmiin immoo gartee ragga'e فقال أبو بكر يا رسول الله أبا بكر إني جرى يا نبي ربي جد إن إزاري يسترخي جد دلقونك يا قد بوت يا رسول ربي جد إلا أن أتعاهده يونسي تتواد ملي قد بوتي جدين أبا بكر كانت تقلع ده حقتها لك عمي ساكن وفني تنتاو سرين كون وفني سدلقوني ساكن دلقوني ساكن تنتاو قام ساكن تقلع ده يجود قلع ده الرقد الدم يونسي تتواد ملي يا رسول ربي راقرت قد بوتي دلقونك يجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجلن إنك أتي أبا بكر جد لست إنتان أتين كنجد ممن يفعله خيلاء نما بونا بجتشات حجت تنتاني أتي نما بونا بجتشا كان دنات قدلق دنتاني جدين أتي بوني سرنجرو نما بونا بجتشا دلقو متي أتي جد رواه البخاري ورواه مسلم بعضه حديث كان بخاري سوديسي مسلمس غريسا وديس أنا الإسبال فيه قد يبوسون مفاسد كثيرة بدي قدارة جد الإسراف أنا كيسة تبلسو تجرى لأن توبة الزائدة وفني قرتي دم سمو جد دبلتاتي قدري قرتي دم سمو حاجة سارة يدخل في باب الإسراف بل بلغرتي وابزرو كيسة وابلسو كيسة سينا التشبه بالنساء جنوتا تفكاتشو تامس نمني ufata isaa koomee dabarsee deeme genootatti illee fakkaate gennoonni ajajamtuudha anta jirra ta'uu bahaa shibran taakuu tokko gadi buusuu walakkaa gartee hojjaatii kaate isii raayyama godhameera waadina lahaa biziraaciin dhudhumee tokko gadi buusaa jedhe eessarraa kaasanii walakkaa hojjaa kanaa kaasanii dhudhumee tokko gadi buusuu hin dabalinaa ammoo jedhe walakkaa hojjaatii kaaftanii dhuma tokko dammoo hin dabalinaa jedhe asirraa maa jechuu arganna hadiisa kanarra ixaaxa nama gartee ammas immoo uffata isaa koronyoo dabarsee deeme kooraaf jecha rabbi guyyaa qiyaamaa isa hin laalu wanjallichi jabaa ta'urraa laafaatti hin laallu alisbaalu kabiiratun min kabaa'iri dhunuubi bareechinee hubannu koronyoo irraa gatti gartee lafarra harkisaa surree keenya deemuun akka inni wanjala guddaa min kabaa'iri dhunuubi wanjala guddaa irraa ta'e bareechinee qalbiitti haa fudhannu kanaaf wanjala guddaadha jechuudha. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال نجد لا ينظر الله يوم القيامه ربك يا قياما لا هلال جد الى من جر ازاره بطرا نما بونا بجچ امس موجد دلقو ساغرتي لفرر كسا ديمي الى من جر نما هركسه ازاره دلقو سا بطرا بونا بجچ ربك يا قياما هلال غرسا جد متفق عليه خبائر چوداف ونجل گدا تانان ونجل کرتے بدر مگل چتانان ون ربی نمل لالف وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد ما اسفل من الكعبين ولا تفتل ونجلسا
ما أسفل من الكعبين واني قرت أما سمو كورنيو دربي جد واني كورنيو دربي من الإزار إلى القرى ففي النار نمتش بدك قبطة جد نمني قرت أما سمو كورنيو دبرسي أفته ibidda keessa uffatattiin ibidda keessa jechuun miti muraadiin namichi jechuudha namichi ibidda keessa maasfala minal kaabayni wanni garti ammas immoo koronyoodhaa gadii minal izaarii dalgoorra fafinnaarii saayibni uffata kanaa ibidda keessa bareechinee eeggachuu qabna qixaaxa gartee gadi buuse qixaaxama laaftuutti immoo lakkaa'in qixaaxa isa kana fa'ahwanu aalinnaari cadaaban irra laafa warra biddaa jedhe gama qixaaxamuutiin rajulun gurbaa tuudacu jamratun fi akmasi qadami giimiin lama koomee isaa jala kaamteennaan giimii lamaan sanarraa dhukti mataa isaa mugaara sanaa danfa jedhe rajuliin kun Abii Xaalib jedhan bakka sanatti asitti immoo wanni inni fideef wanni koronyoo qaaraa gadii hagubatu jettee xiqqoo qalbii kan keessee waan galin jechuudha. Wanni koronyoodhaa gadii ibidda keessa jedhe koronyoon kun hagubatu jettee qalbii ittiin qalladini waa'ee gartee qixaaxa kanatti jechuudhaaf. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي لا نجد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة نما سدي ربكم يا قيامات دبة جد ولا ينظر إليهم غرسان لرب الله اللالوج ولا يزكيهم رب الله وانجل الرئيسان كل ليسو ولهم عذاب أليم عذاب لا لسات وركنا جرجل قال أبي ذر نجد فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقرأ 3 مرات مرة سر رسول ربي قرأ فقال أبو ذر نجد خابوا وخسروا بدني هنقا نجد من هم يا رسول الله يا نبي ربي لا جرسدا كن مغرت إن يميناهم يا رسول ربي جد قال رسول ربي نجد المسبل nama gartee uffata isaa koronyoo dabarsaa ta'e jedhiirarraa wal mannaanu jechuun nama ammoo gartee waa saddaqatee sadaqaa isaa himataa ta'e dhiiras dubartiis qabatan kun wal mannaanu nama waan saddaqe himatu tola namatti oole himatu jedhe tola namatti oolle waan saddaqanne himachuun qabnu mistira rabbiin bira waan ka'anneef guyyaa qiyaamaa argachuudha malee waan akkanaa baluu taanaan akkana na godhennee himachuun hin barbaachisu sadaqaa kennatan himachuun walmunafiqu sil'atahu nama meeshaa isaa immoo gurgurataa ta'e jedhe bilhalifil kaadhibi kakuu sobaatiin jedhe kakuu sobaatiin nama meeshaa isaa gurgurataa ta'e masalan 1,000 bita wallaahi 500 2,000 bite jedha akka namni biraa immoo tirfii isaa kennuuf isa kana rabbi guyyaa qiyaamaan jara kana rabbiin ittiin hin dubbatu hin laalu isaan hin qulqulleessu nam tokko immoo rabbiin dubbatu malee nafuu jennaan maqaa magariitti rabbiin dubbata maqaa magariitti namaan hin dubbatu jennaan bakka gariitti hin dubbatamaa bakka gariitti immoo dubbannaan hin jiru maqaamatti wal dhabsiisuudha bakka dubbannaatiif bakka gartee dubbannaan hin jiru kanaaf kakuu kanarraa eeggachuu wal munafiqu nama gurgurataa ta'e sil'atahu meeshaa isaa jedha bilhalifil kaadhibi kakuu sobaatiin nama gurgurataa ta'e utuullee dhugaa ta'e yoo dirqama ta'e malee kakuun hin barbaachisu bittaa gurgurtaa keessatti yoo dirqama ta'e malee tullee dhugaa ta'e iyyuu rawaahu muslimun hadiisa kana muslimtu odeessee jedhe meeshaa ofii rabbii godhachuutu hin barbaachisu bittaa gurgurtaa keessatti وفي رواية له المسبل إزاره جد نما غرتي دلغو إسا غدي بوسا تأي كورنيورا غدي جد كناف وانجل قدا قبا منان جدشون نميچا غرتي إيسا نسا ممتنن بها للعباد كربيان رتلكاتا تيمتو كناف أوادا صفة الكلام لله إثبات صفة الكلام لله ربي برقاسي سوهاسا ربنا ساجني والكلام صفة ذاتية لله تعالى كلام نمو صفة قرتي ذاتات ربي كلام قرتي أما سمو والكلام صفة ذاتية لله تعالى ربي كناف ربنا سا
akka rabbi haasa hubachuu akka ilmi namaa rabbi naasos hubachuu nama gartee zaalima kanaatiin rabbi naasa'u jechuu bareechinee haa fahamnu hadiisa kanarraa hadiisni kun waa sadan kana uffata ofii gadi buusuu wal mannaanu tola namatti oolte rakkaachuu himachuu jedhe namarratti meeshaa ofii immoo kakuu sobaatiin gurgurachuu kana sadan qabata bakka biraatis lafzi kana dhiisee lafzi biraatiin hin dhufu. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي نجد الإسبال في الإزار والقميص قد بوسون مد القو كيست قميصي مدورة كيست والعمامة إماما كيست من جر شيئا نمني ما سمو شيئا جد شيء تقو قد بوستي قد قل جود خيالا أبونا بجج لم ينظر الله إليه يوم القيامة ربي يا قياما قرس الله جد رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح الإسبال ليس في الإزار فقط دلقو قفتين قبابته وإنما يتعدى للقميص غير قميصي تلين دربا غير مامات تلين دربا قميصين غرتي أما سرقوني ساد ديرچون برباچي سامتي غدانس غرتي ديرچون برباچي سامتي أمامان مو كمتي كيس غلا كيفيانا ماما كما كم جنان أماما غرتي أما سمو غرين غرتي واللالا جد اتداري قچي ساغن جد geessanii gartee teessuma gad dabarsanii akkas jedhe maal se'ani jedhu kun anna dhaalika amaaratun alaa ilmi rajul jedhan milikita namichi kun ilmii qaba jechuudhatti milikita jedhanii as kakkodhatanii kun gartee barbaachisaa miti aadaa akka inni kaa'ame kana waatti dabalanii dheeressani jedhe inni kun barbaachisaa miti gadi buusuun hin barbaachisus waatti dha'anii jechuudha. وعن ابي جري جابر بن سليم قال رايت رجلا غربات قل نرجى يصدر الناس عن رايه يصدر الناس علمنا ما راك ديبيان الراي جتون على رايه ملسارت كديبيان لا يقول شيئا غربان كن مواتو كنجر الا صدروا عنه جد يو ديبيان ملغرت اما سموجد بسبرت يودي بأمله رايسات يودي بأمله ناسني نفن قلت ننجدن من هذا أين يمي قربان كوني قالوا نجدن قربان كوني جدن أين يمي قربان كنا جنان قربان كنا قرتي نمني إن قرتي أما سمو واتو كنجن إلا صدروا عنه جون يودي بأمله منسات قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قلت قربان رسول ربيتي جلني حاسان قالوا رسول الله قلت ننجدن عليك السلام جل رسول أنجد قلت ننجد عليك السلام يا رسول الله نقال ربي سرت يا رسول ربي جل قال رسول نجد لا تقل إنجد عليك السلام نجين سرت يتون جد عليك السلام نجين سرت يتو جتون السلام عليكم جتو ديفتي عليك السلام جتون كني تحية الموتى كبجا قرتي واللالاتي يوكين كبجا قرتي دعاتي كدوانتين كبجا موجون قل جد السلام عليك السلام عليك جدي كريجد السلام عليك جدي في كرئي قال نجد قلت ننجد أنت رسول الله أتي نبي ربيتي قال نجد أنا رسول الله أنا ارقم ربيتي جد أنا رسول الله أنا ارقم ربيتي الذي إسيتجد ربي سيتجا إذا أصابك ضر وقوركو وإذا ستوكجد فدعوته سكرنا كشفه عنك سرا قرتي ساكسني الربي ساتي جدين وإذا أصابك عام سنة وقومو ستوكام سمو بيلي وقادا فدعوته سكرنا أنبتها لك سكرتي سيبك الجسني الربي ربي جسنا إرقما ساتيا وإذا كنت بأرض فقر وقومو تاتي أمس بأرض كفر دچه دوا دچه غرتي أمس واتو كيسان جر برا كيسا جر
دچي دوا كواتوك ونيتو قران جرت الأرض التي لا ماء بها بشان انجرو ولا ناس ناس انجرو دچي دوا جچون بأرض كفر جچون دچي كيس بشان انجري نمني اللي انجري أو فلاتين تكامو براكيسة جت تكا غرتي براكيسة براتي كيسة موامس بشان انجري سن فضلت راحلتك سركا بد يا بنان كان كيجت فدعوته ردها عليك سكت النان غرتي سرتي غرتي ديبيسو سنيتي الربي ساتي جدين كذا سرتي ديبيسي بكباتو لبدين نان كسرتي ديبيسي الربي ساتي ربي جسناف ارغما ساتي جدين قال نجد قلت نجد أهد إلي أوصني إلي غركي يتمي وانا دامي جد قال نجد لا تسبن أحدا أكا تكون ما نرفسين جدين أكا نما تكون نرفسين قال نجد فما سببت بعده حرا بعد كنات نرفسين بالمدول ولا عبدا غربتا ولا بعيرا قال لي ولا شاتا ريتي لي نرفسين ولا تحقرن من المعروف شيئا خير الرمواتكم منتكيفة جد شيء ما تكوي خير الران تكيفة خير الراكن تكيفني خير الرا بيجورا جتين تكيفة ماليف إيه فخيري تي بيجونن قبو يشوف ميزنا حسنا كيسنا ماغلا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه أما سمو obboleessa keetti dubbachuu jedhe fuula kan keetti diriirsite waan tamuun basixun haala diriirsaa taateen ilay gara isaatti wajhakaa fuula kan keetti diriirsite inna dhaalika qartee kun minal maaruufi khayriirraa lakkaa'ama fuula ifaan obboleessa keetti dubbachuun fuula ifaan itti ba'uuni khayriirraa lakkaa'ama jedhen warfa izaaraka dalgoo kan kee mool fuudhi jedhe ilaanis fissaaqi hamma walakkaa hojjaatti immoo surree kan kee ol fuudhi jedhen dalgoo kan kee ol fuudhi hamma walakkaa hojjaatti faayidaa bayitaa yoommoo didda faayidal kaabayni hamma koronyootti jedhen wayyaa ka lubbuu kan kee muufageetti wayibaalal izaari dalgoo gadi buusuurraa jedhen koronyoodhaa gad dabarsuurra فإنها من المخيلة بونر لكامتي كولر لكامتي يو كورنيو قد دربته بونر لكاما جدين وإن الله ربي نلتم لا يحب جالة ربين المخيلة بون رب جالة جن وإن امرؤ شتمك يولي نمني سيارفسي وعيرك سيعيبس بما يعلم فيك وانسي كيست بيك يولي نمني سيارفسي سيعيبس فلا تعيره واتمو يسين عيبسين سنرفسين بما تعلم فيه وانسي كيست بيك نمو اتمو نرفسين جدين وتمنى اللي وانسي كيست بيك سيارفسي اتمو نرفسين وانغر تيسا كيست بيتون فإنما وبال ذلك عليه جد كتاني كنارا نميچرتي تادا جد نميچا ولا رب جمال رتي أتمو دادو كنم باتني إيسي جدين رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح رجال غرتي أمن نقاتين وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث نكون نقا حديث بريدادا كناف بريتشيني أكا كانتي كيفية مدورة هدسيفن سرّي هدسيفن أسرّا بريتشيني فراتشون برباچي سادا واني كورنيو داغدي أكا كتاتا قبو حديث كان الرا بريتشيني هبچو قبنا درسي كنيا الرا سدامنا هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب التين وافيدو وان دبنين وان نجين رب وافيدو وان دبنين وان نجين رب وافيدو tokko tokko keessaniin immoo faamii barakaa rabbi isinii kennu faamii barakaa rabbi isinii kennu faamii saaqiftee rabbi isinii kennu faamii saaqiftee rabbi isinii kennu ilmi amala rabbi nu haa barsiisu amala ikhlaasa qabu rabbi nu haa kennu ilmi amala rabbi nu haa kennu amala immoo ikhlaasa qabu rabbi nu haa kennu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة حديثة كليفة كيف السليم بكر جمال ربي صلى الله عليه وسلم جدر ربتني ثلاثة نرتي آه. سريني في هرين فندرة ثاني عارس من دبرتون فندرة جزرة جترا يوم مو إيش جزرة سنة أسيب ربي في سلامنا من بدأ إيه سارني في دبرتي صلاة كتي مالي كنا مون جرينا إن كتي لا ديسوما دبرتيني في سارين صلاة كتي جن غارين خطورتي ولا بني غارين كثير مظاهر ما كتيان غارين مو غرتي سوابر سيني مالي فوسارني دبرتيني إن كتي أشود هم قالوا نكوني خيزارا راچين درب سارين خيزارا را ساريني في مهرين كوني خيزارا راچين دربان دبرتيني غافرت تغرتي أما سيمو بالغده كونترا سراتا يو دبرتين كتي حيدي أچيسانا بالغوتي فسرا دبرتي غرتي ها أي حيدي يو گوجر لفظي حيدي تين فيديا سيچي حديثي مو بالغو دمانه أمو فتي كباچو ميريا كسيتي ساريني في دبرتين صلاة هين كتي سطران درقما أچود سطرا راچين بانا ركنان قبو سطرا سين مو ساريني يو باته دبرتين يو باته صلاة ننچي تيرن eeggachuun barbaachisaadha. قالتها أستاذ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تفسير سورة المرسلات لكم سكول أسجل الرجال كبو عما كبنا بإذن الله تعالى. جزاه الله خير أستاذ خيني أبو نعمان شيخ كيني قسم شيخ ناصر رب الرجال تويتشا إن شاء الله لكم سكول أسجل القراء أستاذ خيني كما جمو جالتمو الشيخ عبد القادر حياكم الله يا برجلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون
ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين بارك الله فيكم. هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. رب سن الراحة جالك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين. الله سبحانه وتعالى يقول صفة أوما إلمنا ما كان أكتني أوممو في أكا إني إيغا كان مو إرى إتي جلق مميو إبسو الله إنكينا مالجدا سليسن نومنا يا معشر الكفار مما عند ضعيف حقير بشان لافا بشان لافا الراسن نومنا وهو مني الرجل سني مني إيراتي كان إسن أومي أكامت إيغا كان دردبا إسن كاسو جدا ربين كينا قدام isin uumee jira bishaan laafaa irraa jedha. Labziin isaa ibaaraan isaa yookiin bishaan laafaa jechuudha. Bishaan laafaa kan jedhamu. Suni maniyyiidha. Bakka inni bahu rabbi qura'aanan yakhruju min bayni sulbi wa xaraa'ib akkuma ayata biraatitti jedhe. Harma dubartii lamaanii fi dugda dhiiraa irraa utaalee baha jedha hogga bahu. Wanni sun bishaan suni kan bakka inni bahu. Faja'alnaahu isa goonee jirra bishaan kana. Hawwiin kun bishaan jechuudha. Fi qaraarin makiin gadaamessa iddoo tiifamaa ta'e keessatti. Iddoo tiifamaa ta'e keessatti sun gadaamessa dubartiiti. Makaanin hariidi wa huwa rahimul mar'a. Ilaa qadarin macluum hanga yeroo beekamaa ta'eetitti. Egaa bultii 40tti bishaan ta'a. Bultii 40tti dhiiga itti ta'a. Bultii 40tti foon lafee qabu ta'eetiin bultii 120tti ruhii godhata. Achi boodatti maal jedhe rabbiin suuraatti goone jedhe. Akka inni gurra isaa ija isaa rabbitti godha achi booda subhaanahu wa ta'ala. Ila qadari zamaanin muhaddadin mucayyanin macluumin cinda Allahi ta'ala wa huwa waqtul wilaada. Sun yeroo dhalatu jechuu. Faqadarnaa likkii goonee jirraa. فنعم القادرون واتولي وبريديرا لكي قدون كينيا فقدرنا على خلقه من النطفة فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصور وأجمل الأشكال حال بريد لا يسوم نيسا قد بافني واتولي وبريديرا يسوم ممكن يجد رب العالمين سبحانه وتعالى إيقا قراها دا كيسا جي أسقلتا كاني أتشي قد تاو سكتي جدما kan irraa jige yookiin irraa bahe jedhama. Kan ji'a sagalii ol taa'u argamee jira. Ka akka imaamu Dahaaq ahlu tafsiiri makasa fi baxni ummihi sanatayni waggaa 2 taa'e jedhan. Warri waggaa 4 taa'e jedhullee ni jira. وفي كتاب الأوروميين وقا تربة تائين من جدول جرا والله تعالى أعلم. كن إنما وقال ما كنوا إل كانت شكي ستباستين إندلتي والرجل جرا. سبحان الله. ربين كينا كفر موت سيسا إيقا بقدرة الله تعالى حالي جنينة في بطن أمه كهال آدم في جنة أكا نبي الله آدم جنة كيستي ترجع هدو معها كيسر رغا مال نياتا مال لغان جدو غراها ديته أچ ديته أس ديته أچ كيستي ربين إيقانا إسا ترسيسي غافا إسا باسو أچ إسا باسا هذا سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين أي هلاك ودمار بدين سبت تيرتي وراء قدراكين دنديتيكين كجب سيسيف قويا سنجدا كنو أمودا دنيا سديبسو يرتي وننو الأوقوف وننو دتبسيسو تقول له هنجرو جد رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر إيقاسي ربهن دبته ألم نجعل الأرض كفاتا دجيتنا هنقون جد الله سبحانه وتعالى قولت نما قبضت ألم نجعل الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم أكهاتي وفت نما قبضت
تجمع الأحياء على ظهرها ولتك أن قبض جتشو غرائسي دوجدسي الرت نمني الرجراتا ولين الرجراتا ولين الرت سجدا ولين الرقوتتا ولين الربوجتا ولين الرنقدتا ولين الرديمة بيفر اللي هديمو آية الكفت الجمع والضم فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر فهي كالأم لهم أكا هادتي إسان إسين أنيف أكا هادتي يجو أكا هادتي أحياء وأمواتا نما جروفس ور جرو دنياتنا إر جروفس جتشورا كان الرتي والقرقارا كان الرتي جراتا كان الرتي والقبتا أو أمواتا وردوا إيفيس كان كيستي كبرمني كيستي ستر من جتشو الأحياء يسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور كنت في أولاد أن كيس جراتا قلوتا ددار جراتني والأموات يسكنون في بطنها في القبور كنت قبريسا جرامني لي وردوا كنت قبريسا جراني أتشي كيستي كان أمو كيستي كبرمني جراتا جتشودا سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون هنگا غافا كافا منيتت هنگا متينان هنگا غافا كافا منيتت تشون سبحان الله وجعلنا أما اللي ربي النعماء في يودبته سنف قوني جرى يا أيها الناس يا سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي قاروا لي سنف قوني جرى شامكات اتيرتو كانتات عاليات مرتفعات لألا تضطرب بكم أكم آية براتي أوتادا جلال شكالي وان قدي لهون سنف قوني جريتي أسيت اللي قاروا لي اتيرو سنف قوني الدنيا كيستي جد ربين كينا سبحانه وتعالى وأسقيناكم دجمة الرام الليسين أبابنا جرى أيها الناس ماء بشان فراتا مئاوة كان كم مئاو مالي في بشان مئاو في نتيجة جرى أنقاقات جرى سوقدة جرى أكا بشان بحري أجاات جرى بورة جرى إذا بشان بفاددة جرى كان إدوك أما سني سمي نمتت أجرى كان أما طبال مالي جرى جتون أو أتجرى أبناها تجرى بشان إيجا كان أمومي آية كقبنتي سا لكيما لينتا إنك أو إسا لكيما ليتا إسين أزاهن قوني وأسقيناكم معا عزبا حلوا بالغ العذوبة أنزلنا لكم من السحاب سنفبونو جرابر جد ربين كينا قدام نشان مال الرا دوم سر سنفبون وأخرجناه لكم من العيون أكوسن تشير الليمو جوتا الددا سنفان والأنهار لقوتا الليقو نجر لتشربوا منه أنتم ودوابكم سنفي بلدوني كيسن اللي أكلوا يدن أكرا أبا فتن وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم والروت السن اللي أكا أبا فتن إسن اللي أكا إيغا كان موكا كيسن سكا أبا فتن إسن يفقون جرا مالف نعمة ربي كيسني هنقلتهم فن إيه كاينو ما دبلت عنيجو كنين هند سن يفقون جد رب العالمين نعمان رت لك هججون ويل يومئذ للمكذبين حلاين تهجر يوكم بدين تهجر ورا آية ربيك جبسيسو ديبسا قم ربيتي ورك جبسيسو جد رب العالمين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ديما قرا وان دنياتي كان كجب سيفتن تاتنيسن قرا دنياتي وان كان كجب سيفتن تاتنيسن إيجا كان عمو جدان تكذبون في الدار وهذا الكلام تقول لهم خزنة النار تقيع وتوبيكا ملائكة تجدا وركزنا ورجهنمين إيجو إسان تتودن ديما تشكونوا لال قرا كونوا وان جهنم انطلقوا ديما أما اللي ديما إسان انجلن سبحانه وتعالى إلى ظل ذي 3 شعب قرأيك كنا قادسا ديما إيقا قادفني سن صاحبة دمي سديه كنتي دمي سديه كنارا كنتي إيقا مارك أكمي يا ربي بسي قادسا لا ظليل ولا يغني من اللهب كان قادسي ابن نماف واتقل قادسته كان مرة واهن أوجنه لا يظل من يكون تحته نماف قادس وين تاني نمني سجلته ولا يقهر الشمس او أدل لك أن مرة هندي بفني ولا يغني كهندي بفني من اللهب بل لا أدوجتشو كما هو حال الظل الممدود أكها قادفني دنيا مرة دي بسي ولا يكون ملح بها او اللي نمتين دكم كانت كننقون جتشو سمي العذاب ظلا تحكما واستحذاء بالمعذبين واني كان جريف ربين إسان تتودا في ملي وقدس وهي تيتمتي
ورا عذابا كانت كشنا يوقد رب العالمين الرادبتا إنها ترمي بشرر كالقصر إنها إسنجد ربك إن جهنم سني ترميني دربتي بشرر كانك كالقصر أكا كالآدة إيراتيت إيه قدنا الراجج كالقصر العظيم قال ابن كثير يتطير الشرور من لهبها كالحسن أكا كالآوان إيراتي كانك مان كنلال إسان الزبور إرتي دربمتي جتشورا سبحانه وتعالى كأنه جمالات صفر أكوان شنجد ربي سبحانه وتعالى قالين قالوتا صفر قراتيت قال قراتيت وأنه بفسي كيستي يجو من روائع صور التشبيه لأن الشرارة إذا كانت من القصر الضخم فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته رب الران وإيقو أكنت إيقا كان إسان الدربة جتشورا سبحانه وتعالى جتشتي جتشو كون مو أكا قلقا ديرا تاء كون مو أكا إيقا كان قالو تاء جتشورا وأنمني بيكون ربين فكينا نمافقود إمالي وأن كان جعلوا الله مولا لي ويل يومئذ للمكذبين بدين يوكين حلاك نسبة يجرى والرآية ربك إنك جبسي سجد رب العالمين سبحانه وتعالى الله هذا يوم لا ينطقون قيان كوني جد رب العالمين قيا سودانا كمل يجروا دبتشون دندم لا ينطقون يجون لا ينطق فيه أولئك المكذبون ولا يتكلمون كلاما ينفعهم دبي إسان فيد الله من هاسان إيجا yoo isaan mee wama rabbiin isinitti rahmata godherraa nuuf rahmata godhaa nuuf darbaa jedhaniin qaala lahum rabbiin maal jedha ala lisaan ilmalaa'ika iksa'uu fiihaa walaa tukallimuun nan dubbisinaati fagaadhaa jahannamiin keessa jechuun isaanitti dubbata rabbal aalamiin ayata eega kana moo suuratul furqaan keessatti akkuma dubbate fahum fi zaalika alyawmi khursun bukmun isaan gaafsan duudadha dubbachuu illee danda'a yoo dubbatan illee kalaama eega kana dallansuu malee rabbiin isaanittiin dubbatu jechuudha walaa yu'dhanu lahum fayactadiruun isaanirraa hin qeebalamu jedha rabbiin cuzruu walaa hujja rakkoo akkana qabnaa mee eega kana moo nuu fayyami keessaa nu baasi jechuu hin danda'ani yookiin waan akkana balleessini فيما أتوا من القبائل والجرائم بل لا يؤذن لهم في أن يعتذروا ركوه مجو واتوكو ساني في نيمو لا يؤذن لهم ججون ولا يؤذن لهم ججون إساني في نيممو فيعتذرون أزري كسلاهمة ركو ساني كنهمة لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل أكما كما قال الله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم أزري نمهمتني قروا أزري إساني همتشون قافسان إساني فيدو جد رب العالمين نها سيجرى أجتشو لقو ياسن كيستي سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين بدين سبتيرتي حلاكني سبتيجرى والرعاية ربي كجبسيسي والرأنبيوت ربي كجبسيسي والرأيقا كان مو كافمن هنجرو جدي هندو مافوجد رب العالمين سبحانه وتعالى كناف قيان ماذا guyyaa cimaa saniif rabbi keenya sodaanne waan khayrii tahe hojjenne waan sharrirraa fagaanne eegana rabbii waliin akka wal geennu inshallah nama hundaafuu dhaamsa ayanni kuni kanaaf rabbiin inshallah isinirraa hajaalatu jennaa khayrii duniyaa fi aakhira walitti isinii haa qabu ayata 38tti dhaamnee jirra ayata 20 irraa kaafne inshallah 19 irraa kaafne kanaaf jecha yookiin 20 irraa kaafne kanaaf jecha jazakumullahu khayra جرسي هرّا أسمر رتّي ربي سن الرّا جالته مري ربي سن هذا رسو ورّا خيري دنيا في آخرة ولتيك أبي حجة ربي نحاتايسو رحمانك يا رحمتاتين سن حلالو ربي ورّا سرتك رسول ربي هاتيسو شيخك إني الرّا كبي ورّا كرا أولي ربي سن هاتيسو جباد قواتا وان كراتن كان لال أيبتا كبتا جلتي كتبتا اسم فيدا بورو سن فيدا إلى يوم القيامة إن شاء الله نمني سن الراقرة أولي وجرات إسان اللي فيدت إسان اللي فيدت ربي برتي أجري أرغتني كيستو قرآن حرفي تو كوتي قرآن نمني أرغتو والله حرفي أفرتما إبا يوقرأ ميك أكا أرغتو دقيقة أجري نساء قد أكتاي أسمان إسنو بچيسا
أنت جنة تو ربي كاسيتي ولنك بجنة ولنها قبو سنين جدا درسي الراس مرة تجيفنا جلتوما الفاتة وانا جقفتنيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال أستاذ أخي أستاذ الشيخ عبد القادر التسندي بسجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رب سن الراها جالتو سن الله جالتو الفاتحة قالتو ما سنين جنة بابان كينيا اللي أبو نعمان اللي هندم تكيسنو جزان كيسن الدنيا حياة طيبة آخرات مجنة الفردوس رب نها قبسي سو جنة وري درسي كينيا أردفتن kara gubbaatti ol baatan baarakallahu fiikum. Warri darsii keenya oo gubbaa jiraattan immoo naaf deebista'u gaafiinan isin gaafadhe jechuudha. Bakka geenye bakka kaleessa geenye nan dagadhe natti hima abbaan gubbaa kana jirtan. Bakka kaleessa geenye natti hima. Namni natti hin jiru hin beekne jechuudha. Bakka isaa hin yaadanne jechuudha. Bakka isaan isinitti hima bakki isaa. Ma'anaa salaataa irra jira jechuudha. Haayyi awwal haayyi deebiseen jira. Salaanni waajibaa waqtii meeqa dhufa guyyaaf halkan keessatti? Awwal natti himi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Witingii seeni fadiila. Waalaikum salaam. Ajeeti hoo. Mee maal jettan meera deebi'amni? Salaanni waajibaa guyyaa halkan keessatti marraa meeqa deddeebi'a? Deebi'eera deebisteetti. Deebi'ee jira 5 jechuun barreeffamaan dhufee jira. Haayye deebi'ee jira qo'e. Salaanni fajrii rakaa meeqa sa'aatiin isiin salaatamtu? Kanan sii kenna naa deebisi. Qoya walii kan kennee kaa. Rakaa. Salaanni fajriidhaa rakaa lama. Rakaa lama. Yeroon si yoo? Yeroon si? Yeroon ishii fajratu saadiq. Fajru saadiq yeroo waqtiin isii jechuudha. Garaagarummaan fajru saadiq fajrul kaadhib garaagarummaan isaanii. Garaagarummaa isaanii. Maaliin garaagarummaa isaanii beekni? Fajru saadiq jechuun Fadila witingisi. Fajru saadiq jechuun yeroo waqtiin fajru saadiq bahu jechuudha. لا سنين بانا با فجر وقتي فجر الصادق بوف فجر لما فاتق وفارق قوي دغه مالتو يقبا قوي مصابي كان كنا مصابي مالتو غراغر ما جرا مالين بيغدا قوي ديبستو مصابي كورس جارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفتني ديبستو قوي. فجر الكاذب جتون يرو إراباتي يرو أسري أفكان يعني فجري أقاصن ثاني يرو إرابات كان كاذب جدًا وما يرو سلاني كي سبق أبدا سلاني فجر ده يرو كاذب سنة يبقى سلاني إرابان ملتولين جرى دامباسو ملتولي قبل ملتولي فجر الصادق فجر الكاذب ملتو اتيم بيكا من قبل ذات جراتي سنة كان نغافة جاجر. أيوة ملتوني فجر الكاذب ستدعم و دكانايكي هي أكوان إفود أجل دكانايكي هي إيجي يجيوهي إن الروا سماي كان الربها سنام بيكا بودا مو إفيكي دكانا إني كان كاذب صادق سني مو شفق الأحمر جدا كله با deebisteetti fajrul kaadhib jechuun walumaa galatti holee dhaabbatee garaa samaa keessa holee dheeratee deema.
Fajruu saadiq jechuun immoo moggaa lammanitti asii gachi yaa'ee ifaa jechuudha. Ka salaanni keessa gartee suubi salaatamu jechuudha. Hayyeroo awwala amma maalan sii kennaa fajriin salaanni fajrii sunnaa qabdi moo hin qabdu? Awwal carraa keeti. Awwal biraan deemin. Maayikiin irraa banamuu dhabeette. Gaafiidhumaan gaggeessinaati jiraata. Fajru saadiqii ni qaba sunnaa. Fajru saadiqiin jedhin gammas. Sunnatu qabliyyaa jechuudha. La astaghfirullah. Salaanni fajri astaghfirullah. Salaatul fajriin sunnaa ni qaba. Sunnatu qabliyyaa. Dura salaatama jechuudha. Sunnaanii salaata fajriidha. Rakaa meeqa? Rakaa lama salaatama. Rakaa lama. Eeshi. Rakaa lamaan salaannee kaanii sunnaa salaannee kaanii maal goonan jedhe kaleessa. Hanga waajibni ga'utti. Sunnaa salaannee kaanii gara mirgaarra ciibnaa waduullee namaa eeguudhaaf illee nama gargaaraa jettan. Baarakallahu fiik. Argatteettaa guutuun guututti. Haayye namni biraa salaata zuuriidhaan isin gaafadha. Lamiin argattu ko'aati. Tokko deebistee ta'umuusaaf. Lamii miti. Abbaan tokkiin argatiin. Doktora tokko ol baasaa jiru. Witingii seeni doktor. Hin mul'isu kan witingiin koo hin mul'isu. Haaya. Salaata zuhurii natti himaa. Haaya Haafiz. Salaanni zuhurii waqtiin isaa yeroo kam? Rakaa meeqa? Sunnaaleef duraaf boodaa natti hima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Salaanni zuhurii yeroo gaaggidduun keenya rifeenuu jalatti gala jechuudha sa'aatiin. Ayyee argatte. Haayye sunnaan duraa hoo? Sunnaan duraa jira dura rakaa lama salaannaa booda rakaa lama salaanna. Ayiwaa rakaa lama dura rakaa lama booda ka duraan afur jettus hin jirti. Tole ofii isaatii meeqa? Zuhuriin rakaa meeqa? Rakaa afur. Rakaa afur. Tashahuda meeqa qaba? Tashahuda? Tahiyyaata meeqa qaba? Lama qaba. Lama qaba. Gidduudhaan salaamanna moo salaamanna addaan kunne? Addaan kunne salaamanna tashahuda rakaa lama salaannee tashahuda teenyee ammas indagana rakaa lamatti guutan salaanne. Tole. Kan fajrii ammaa waan irraa hambisen qabaa. Imala keessatti gizee biyya jiran keessatti rakaa lama lama jecha qo'a hin cufatini. Zuhuriin kun gizee biyya jiranus gizee mala deeman isa afuramu afur salaatu. Yeroo biyya jirru rakaa afur saganna yeroo imalarra jirru rakaa lama saganna jechuudha. Jamii goonee asiriidha wajjin. Jamii goonus gochuudhaaf nus. Baarakallahu fiik. Aayye namni biraa nama salaata asrii irraa natti himu. Salaata asrii irraa nama natti himu. Hin jiru. Hin jiruumi? Hin jiruu jedha. Aayye qoyaan wal argattee taati. Nayimaa. Qoy kalaban ta'uu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يسري أفر. ركع عفر. أيه وقت يوم. جزء كم سين. جزء كم كيس سبا. وقت يرو كم سين. yeroo biiftuun akkas deebi yeroo biiftuun achi deebi'u
Kaleessa himeen ture ishii hin deebisne yeroo sinaa hin deebisne akkan kaleessa isinitti himetti. Hayyi rakaa meeqa? Rakaa afur. Rakaa afur. Sunnaa duraa boodaa ni qabdi? Sunnaa hin qabu. Duras boodas hin qabu? Hin qabu. Hin qabu jette. Haayye ummuu lakkoofsa hin arganne. Ummuu lakkoofsa sagaliirra. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqtiin salaataa si yeroo kam seena? Dubbadhu dafi. Dhagaamu sagaleen maal jette? Sammaa ofitti baasi kaa. Yeroo aduun lallaaffatte jedha. Yeroo aduun lallaaffatte maa akkanan jedhee kaleessa yeroo aduun lallaaffatte hin jedhee waan ta'e wayii isinitti himeera. Ooyye fadiilaadhaaf na kennaa qoy. Fadiilaa Naasir tafaddalii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaan Nasrii yeroo gaaddidduun keenya wal qixxaatee mul'atedha. Yeroo gaaddidduun keenya wal qixxaatee mul'ate. Eeyyawaa yeroo gaaddidduun keenya nuun qixxaatee yookaan hoo waahii nuu qixxaatee jechuudha. Akkasiimi? Akkasii waqtiin sii gizee sana rakaa meeqa salaatamti? Rakaa afur. Rakaa afurii? Rakaa afurii jechuudha. Ayyi sunnaa duraa boodaan qabdu? Sunnaa duraa qabdi kan boodaan qabdu. Ayyi ka duraa meeqa? Lama. Ka duraa lama ka boodaan qabdu jechuudha. Hayyee gizee siin keessaa baatu aduun gartee seenuudha jenneerra. Marhabaan eeshii itti aanee magriiba bira geenyeerra. Gaafii dhuman xumurraati. Magriiba. Warri magriiba naa deebistan. Hin jirtanuu jechuudha. Hin jirtan. Hayyee heddii hin jirree darsii keenyatti fufnee Ustaaz Khaalidiif dabarsinaa. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayra. Galatooma ulfaadha. Yeroo dheerachee ture. Har'a Musaan maal jettan? Musaab. نعم رجال إن maal شاء الله jetta كم biyya? بقول Hayyee أدون سينو داي قالي شفق الأحمر بهو داي قالي كان إني بهم مو شفق الأحمر صند على الشهودة كل عام daalachaahuudha jette baarakallahu fiik wa jazaakillahu khayra. Hayyee salaata ishaayii qofa salaateen isin gaafadhee dhiisa. Salaata ishaayii yoo abbaan naa deebistan yeroo isaa rakaa meeqa? Hayyee deebisa tummaanoo Ustaaz Khaalidiifan kenna. سلاني شا شفق الأحمر صند على الشهودة قالي haga qixxee haga sa'aatii ja'a sanarras qopheeffatan. Rakaa meeqa ishaayii? Rakaa meeqa? Barnootaan dhimma fayyada. Rakaa meeqa ishaayii? Afur. Rakaa afur. Sunnaa qabriyyaa baadiyyaa qabaa? Baadiyyaa qaba qabriyyaa hin qabu. Hin qaba. Magriibatan qabu malee ishaan ni qaba. Lamaanuu ni qabaa jechuudha.
Imala keessaa biyya keessatti tokkumaa waggaa imalaatiif waggaa biyya keessaa tokkumaa. Ishaan immoo qasrii godhama. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ذاتك الله علما وفاهما سنين جنة بكبر نوتا غافي ديبي غوني برغرتي برنا إن شاء الله تعالى أستاذ خالد كان يتفوفا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا ألفات عقلتكما. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواسكين نجالتمو ورين قم قباتي في قم جلاتي أرقمتن أستاذة تديني في قسم برسوة دي بقدراني بقدراتن ورقنا اللي دراتي أمري ديرة سنقر جن مي نموني برنوتا منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة دلو كان هردفنا ميلاهي قدا نعفي سنقاوتون ديموار ورما هردفو بروف وري هردفتن قفتين أسرت دون تاني ورابي أجرى ورابا ميقال لك همولي ورد أقفتن قفتي لكن أقدا يا طيب مريد هذا هردفا يسريت إن شاء الله على لكن أقوتني بري موبي كما كجيني في وأنت كنت تقول قافة هذه بريرة. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنورنك إن يقويا الرانتنا برنوت بناجي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة برنوني كينيا قويا هرانتنا برنوت من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة درسي قرآني في صدفة رتي أرقمنا النسبة